Yalamii tantoo kootu simbaana yalamii tantoo kootu simbaana anaaf si malee walii aanaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Zainutub. Inshallah baga rabbiin sa'aatii kanaan isin gahe buleeyyantii hunda keessanuu. Mashallah tabarakallah jabaadhaa subscribe godhaa like godhaa commentii barreessuudhaan nu jajjabeessa isiniin jedha. Akkasuma har'a muudannoo shamarran warroota argitee birrii hin qabanne warroota birrii ofii firfirsaniitiin eegasii qullaa biyyatti galanirraa waa dubbachuu barbaade. Namoota hedduu jechuudha. Warroonni birrii ofii gizee as jiranitti gizee biyya namaa kana dhufanitti tokkoffaa nuti biyya bahuu rabbiin hayyama nuun goone jechuudha. Hayyama rabbiitiin maletti dhufnee biyya namaa keessa taa'aa jirra jechuudha. Garuu eega dhufne kun wallaalaan dhufe kun osoo beeku dhufe obboleeyyanti eega dhufne jedhama jechuudha. Yoo immoo mallaqa mootuun ni dalagan alhamdulillah rabbil alamin jechuudha. Mallaqa dalagannu kana mootuu obboleeyyanti nurra ergaa jirtan. Isinii warra oolchaa jiran moo oolchaa hin jiran maal godhaa akka jiran namoonni tokko kan ittumaa yaadu jechuudha. Biyyi namaatu waan hundee taatuffaa waan yeroo baay'ee ala tuula umrii ofii as keessa taa'utti fakkaata jechuudha biyya namaa tana keessa. Ni galta jechuudha. Akka feetettis galii biyya namaa keessa akirrii gara biyyateetti galuudha jechuudha. Tarii dalagaa dadhabdaa yoo dalagaa hin dandahin yoo dalagaa dadhabde tarii si dhukkuba ilmi namaa kun dhagaa miti. Ni dhukkubsata jechuudha. Dhukkubsatee gara biyya ofiitti gala. Tarii atummaanuu dalagaa sanarraa xafashtee dadhabdeetiin hin galta jechuudha. Waa hedduun nama galcha obboleeyyantii. Kanaaf namni gariin nama galuu ittiin fakkaatu. Garuu birrii ofii tan ammoo yoo dalagatu abbama arge irratti sheeru godha. Abbama argee erga. Abbama arge irra kaayata. Obboleeyyantii birriin ilbiisa. Birrii tana namni hin balleessu gajetti illee ima balleessa. Kanaaf waan kanarraa xiqqoo dubbachuu barbaade. Inshallah obsaan na eeggattan jedhee obsaan na dhageeffattan jedhee abdii isinirraa qaba. Akkasuma share like subscribe godhaa yaada keessanillee barreessaa isiniin jedha obboleeyyantii. Kanarraa namoonni hedduun waggaa dheeraa biyya namaa kana keessa turanii waggaa dheeraa dalagatanii takka iriftiin isaaniif hin jirre jechuudha. Garuu immoo maatirra ergata gariin abbaa warraatti irratti ergata. Garii abbaa warraatu jalaa balleessa. Garii maatii jalaa balleessa. Garii obboleessa jalaa balleessa. Garii abbamatu jalaa balleessa. Gariin ahlii ofiitti irratti ergatee ahliin isaa jalaa balleessa akka eessumaa abbeeraa kana irratti jechuudha. Wallaahi waan hedduu namatti dhagahamu. Kanaaf obboleeyyantii namoonni hedduu akkatti birrii warruma ofiitti irra ergatanii yeroo galan yeroo maal gootan asii maalirraan jirtan birriitti jedhaniin akkanarraan jirra horii sii binnee qotiyyoo haganaa sii binnee saanii hagana qotiyyoon hagana jedhaniin jechuudha. Sila kana ta'eef gariin immoo lafa faa sii binnee jedhaniin yookaan hin binneef jechuudha. Yookiin lafa bitaniitumaan kalaas isiin ofii birrii ma ergiti lafuma sana irratti gabaabbatan. Maal gootiree lafa maal gooti? Faayidaa hin qabdu lafti. Hattaa mannuu faayidaa hin qabu waan ittiin socho'u harkaan qabaate. Kanaaf obboleeyyantii namoota hedduu akkatti galee birri garuu dalageetuma umrii ofii guutuu warratti ergatee yeroo galu hoomuu hin jiran. Hoomuu obboleeyyantii hedduu tokko mataan gara nama gala jechuudha. Nama rifachiisa. Atiin akkasitti birri asii dalagaa turte sun atiin birri asii ergaa turte sun birri takkatti dhabde igasii harka namaa eeggachuun la hawla wala quwwata illa billah hedduu namatti dhagahama obboleeyyantii. Kanaaf akka dhaamsatitti waan isin dabarsuu barbaade obboleeyyantii birrii teessan qabadha. Yoo abbaan manaa keessan nama gaarii taate dhugumaan haala amala isaa beektanii nama argitee akka dansatti waa dalagu taate obboleeyyantii isarra ergadha bultii teessan isiniif haa sirreessu. Yoo himmootu inni hedduu jira kan namni kun tokko miti garagara namni gariin jaarsuma ta'e bara abbaa warraa kasilaa karaa dheeraa wajjin deeman ilmaan walirraa horan isuma tahee wallaahi kabirrii tana facaasee sumuuni takkatti hin galle jira. Gariin immoo bultiitiyya jedhee itti yaadee waan kana waan tokkorra yoo isin waa ergitu yoo masa wayin hojjete qalbii isii gammachiisa jechuudha. Akka isin galtu tattaaffii guddaa godha jechuudha inni illee. Garuu mootu namni gariin immoo hin balleessa jechuudha.
kaballeessu san immoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ittiin ergina birrii teessa walitti qabadha. Yoo jaartiitii yaa jedhe isin haa eegu jechuudha. Yoo gal isiniin jedhe immoo hin galtan isatti isin fudhataa jechuudha. Kanaafuu namoonni gariin egaa birriin ergi hin galii. Yoo birriin ergi hin galee hin galta jechuudha kaate birrii santiin ergitu. Maaliifuu hin balleessa waan ta'eef. Yoo hin balleessin immoo rakkoo hin qabu. Itti ergi bultii tee wajjin sirreeffadhu. Sila kana ta'eef obboleeyyan tiyya birrii teessan qabadhaa isiniin jechuu barbaadeetan. Birrii teessan namatti ni ergina. Yaa aboo awwaaladhaa birrii teessan. Yoo asii gaggaltan harka namaan eeggatina. Namni birrii walirra namaa hin qabu. Abadan birriin ilbiisa yoo isin asii gaggaltan miliyoona dalagii sumuuniin lafa teettee isin eeyyitu. Sumuuniin homaa isin godhan jechuudha. Asii biyya namaa kana keessa umurii kan kee walakka umurii keetiif biyya namaa kana keessa fixxee yeroo galtu homuu hin jiran. Namoonni tokko ibaluu eessumni kiyyaa daamaa jira, abbeeran kiyyaa daamaa jira, achi taa'aa jedha. Wallaahi sin jaalata, abadan sin jaalata. Yeroo saniif si jaalatanii, yeroo saniif si leellisanii gaafa akkana 15 ji'a bira geettee waan ati yoo san harkaa qabdu shaantaa keessaa uffata haa taatu waa birrii wayii harkaa taati qabdu haa taatu yoo sun si harkaa dhumte. Laa ilaaha illallah. Homuu beekamaadha kun homuu naman jaalatan jechuudha. Homuu. Si galee kanaafuu waan ufiiti waan kee yoo harkatti qabatte waan kee yoo awwaalatte dhugumaan nama amanturra yoo kaayatte nama amanama nama deeyniin namaa tuni qabrii keessa illee na hin ciibsitu deeynii namaa tana yoo balleesse nama argitee qabrii sanirraa sodaatu deeynii namaa tana yoo nyaadhe qabrii san keessa akkamitti ciisa jedhee sodaatu nama akkana nama rabbii ofii sodaatutti ergadha. Isin galee namni rabbiin sodaanne namni tawhiidii fi salaata hin salaanne namni walaa kana deeynii kaanii irraa hin beekne namoonni tokko namni birrii namaa deeynii inuma beeka jechuudha. Walaakin immoo akkasumatti balleessa. Hajaan qabu jecha waan du'u ittiin fakkaatu bara waan du'u fakkaatu nagaa qabaa fayyaa qabaa mire kalaas gaafuma qabame malee waan du'u ittiin fakkaatu waan argitee gaafatamu ittiin fakkaatu birrii tanarra. Garuu immoo haaran galfatu inni haga ilaa yoomul qiyaamaa achi keessatti adabamaa jechuudha qabrii keessatti. Kana amanna obboleeyyan tiyya ila nama amanama nama ibnataa qabu sana doo kaatan yookaan birrii teessan ofumaa keessanii awwaaladha. Nama amantan nama as jiru nama san itti kennadhaati biyya galaa bookii baafadhaa irratti isin yaa ergani. Namoota hedduu waan garaa nama balleessu namni hedduu wallaahi biyya namaa tana keessaa galanii ta'abanii biyya namaa tana keessa dadhabanii eegasi biyyallee yoo galan hadaamaa fa'aa deemanii shunkurtii fa'aa buqqisanii akkasitti jiraatan jechuudha. Biyya namaa tana keessa waggaa 9 waggaa 8 dalaganii birriin isaanii wallaahi daaraa bubbeen fuute taate subhaanallah rabbiin waan akkana namarra haa qabu. Eegasi illee ganaa hojii minjadiitti hojii biraa eegalan jechuudha. Biyya keessatti jechuudha hojii ulfaataa. Wallaahi hedduu namatti dhagahama. Waan natti dhagahame isiniif himee jira. Obboleeyyan tiyya abbaa manaa gaarii warri qabaattan irratti ergadhaa namni bultii ofii hin diigu bultii ofii ni sirreessa jechuudha. Yoo nama gaarii ta'e irratti ergadhaa bultii teessan sirreeffadhaa. Dhawaata jecha namaatiin waliin lolina namni kunillee addaan nama diiga. Namatti kaayyoo teessan yookaan hoo akkasuma argitee jireenya mana keessanii namaan hin mari'atina ofii keessaniif ufadhaa kaayyoo teessan akkas taanan abbaan manaa keessanillee waan tokko ni sirreessa jechuudha. Yeroo asii itti qanyisaa itti tirtiraa maal jechaa san eessa goote san akkam goote jechaa birrii tanaan wal qaban immoo innillee xiiqii keessa galee birrii tana inumaayyuu hin balleessa jechuudha. Kanaafi ani kan isinii dhaamu yoo abbaa warraa gaarii qabaattan bultii teessan hin diigina namaan hin mari'atinaa bultii teessan oofadhaa irratti ergadhaa isatti galtanii isatu isin horata inni gaachana keessanii jechuudha dhugumatti. Warri abbaa manaa hin qabne immootu birrii teessan ergina warruu isin jala balleessa jechuudha. Kakka obboleessaa wallaahi abbaan tokko illee inuma balleessa jechuudha birrii nama. Birrii takkeetitti hin galtan birrii teessan boorsan keessan isin haa baasu isiniin jedha. Kanaafi kuni dhaamsa kiyya obboleeyyan tiyyaa hin irraanfatinaa waliif sheer godhaa. Baarakallaahu fiikum dhugaa dubbachuudhaaf namni shamarran hedduu tokko wallaahi qalbii nama cabsiti. Maaliifuu umrii ofii bareeduma ofii biyya namaa kana keessatti fixxee umrii ijoollummaa ofii
كجزا يرو في الرابريد يرو ثبت الرابريد سان عمري وفي دلقا أنبا كشينا ربا كيست فيته إيجا سيموتو أسي قلتي سموني تكدبون والله هدون إساني أكستي فياو في الأبان ججونا ملقا كان الرهان كي هركنا ما إيجتنا بوبري كداني هركنا ما إيجتا kun isinitti haa dhagahamu birrii teessan jabeeffadhaa irratti du'aa qabadhaa boontanii jiraatan birrii yoo qabaattan boontanii kanaafi jabaadhaa isiniin jedha obboleeyyantii dhaamsi kiyya kan gurguryaa har'aa kana jabaadhaa inshaallah rabbiin walitti isinii haa qabu biyya namaa tana keessallee inshaallah rabbiin walitti isinii haa qabu yaada muraada keessa rabbi isinii haa guutu hunda keessa kennafu rabbi haa guutu garuu mootu inshaallah mallaqa keessa walitti qabadhaa mallaqa keessan garagaranatti sheerin godhina garagaranatti sheer yoo gootan booda namni achis ilaalu hin jiru abbaa kana namni siin jedhu hin jiru bar biyya alaa deemtee qullama galtee dhadhaabattee namaan jedha namni waan ati dalagde hin beeku waan ati ergite hin beeku kana mangeenne quba namatti qaba waan ta'eef dalagadhu abbatuuf baasaa obboleettii tiyya obboleessa kiyya hundi keessanuu jabaadhaa isiniin jedha dhaamsa biraatti nanga walitti deemnitti nagaannaa tura baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayra